Artistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistiin Soonaa Taakkalee magaalaa Finfinnee irratti ilaalchisuun sirba haaraa qabatee dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa baga chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti tolu magaalaa Finfinnee irratti wantoota akka kaan irratti ilaalchisee Artistiin Soonaa Taakkalee deebii qabadhee dhufeera jechaa waan ta'eef isa irratti illee odeeffannoo hedduu isinii qabadhee dhufeen jira. Egaan isinis illee chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti gochuun artistii keenya kana bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu egaa Artistiin Soonaa Taakkalee sirba babbareedaa hedduu kan namatti tolanii fi akkasumas illee uummata Oromoo bukkeetti kan jaallataman hedduu illee babaasee qaba jechuudha. Keessumaayyuu sirboota kanneen akka warra booddee Afrikaa kan jedhuun illee sirba babbareedaa uummata bukkeetti illee jaalatamummaa hedduu argachuudhaan akkasumas illee ilaalcha gara miliyoona 30 olii kan argachuu danda'edha jechuudha. Egaan egaa artistiin keenya kun magaalaa Finfinnee irratti naanna'uun waan beekamuuf ammas kunoo dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee irratti marii taasifamaa irratti ilaalchisee artistii jaallatamaan kun egaa sirba bareedaa amma Finfinnee kan jedhu bareechee hojjetee qabatee uummata isaa bukkeedhaan qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana mee akkamittiin simattu isiniin jecha magaalaa Finfinnee kan Oromooti kan jedhu illee baay'ee sirba kana irratti baasee kan jiru waan ta'eef egaan egaa artistii keenya kana nagaan simanna jechuudha. Warroonni artistiin keenya kun akka inni dafee dhufuu fi uummata bukkeedhaan akka inni dafee ga'u barbaadan hundi keessanuu komentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya jaallatamaan kun yoom dhufa maalirratti dhufa kan jettan illee egaan egaa artistiin keenya kun dhiyeenya kanaas sirba Afrikaa jedhu YouTube chaanaalii mataa isaatii irratti gadhiisee ture jechuudha. Egaan egaa ammas achirratti illee qabatee ni dhufa jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa artistiin keenya achirratti eeggadhaa isiniin jenna. Egaan yoom dhufa kan jettaniif immoo artistiin keenya guyyaa ispeesifik godhee kaa'ee hin jiru waan ta'eef egaan gaafa marii magaalaa Finfinnee keessatti illee qabatanii taa'anii waa'ee Finfinneen kan Oromooti kan jedhu irratti taa'amaa jiru sana gaafa inni dhumuu yeroo sana erga deebiin waggaa'ee booda nan baasa kan sirba kana gara uummataatti nan baasa jechaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa artistii keenya kanaan dafii kottuu si'eenna nagaadhaas na sirbikaas akka inni bareechee uummata bohaarsee uummata dhalee dhugaa isaa baasullee akka fiduu qabna abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya har'aa immoo kana ture amma dhuma qophii keenyaatu waan amma dhumaatiin daawwattanii galtumaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo kama kiyyaan nagaatti.